Lammataa selflessness qabsoodhaaf yoo kan bahan taate qabsoo saba tokkootiif yoo kan bahan taate hamma dhumaatti lubbuu dhumaa kennuun dirqama ta'uu isaa qabsoon bakka paartii dhaqanii itti wallisanii itti mul'isanii hurkaa irraa galchanii galan osoo hin taane dhiiga fi lafee fi ruhii fi ka itti kennan akka taate san qofa osoo hin tahin kana sirriitti dhaggeeffachuu qabdan ijoolleen dargaggoo Oromoodhaaf waa goonu jettan. Qabsoo Oromoo keessatti tirfiin takka bu'aan dhuunfaan ilmi namaa argatu tokko hin jiru. Kana abbootiin keenya ni beekan. Bu'aan akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka gandaatti argatamu tokko hin jiru waggaa saba cunqurfameef qabsaan. Bu'aan jiru garuu lama. Tokko ummata gabroome kanaaf waa godhe jedhee namni waa godhe qalbii isaa keessatti bohartiif gammachuudha argata. Lammaffaa namni dhugaan qabsaa'ee lubbuu isaa dabarsee sabaaf kenne qabsoo saba sanii tarkaanfii takka gara fuulduraa waan tarkaanfachiisuuf seenaa isaa gumaata isaa dhiigaan barreessee waan dabruuf bara baraan yaadatama. Kana karraa barannu.